shirkatuni fakkeenyaaf kutaa bulchiinsa Arsii keessatti aanaa shirkaatu jira moo yookaan magaalaa naannoon ishii magaalaan guddoo roobetti dhiyaatti moo olii tana gara Asallaati moo gara Shaashamannetti dhiyaatte shirkaan tun? jedhamu jira beektaa bosona qabdi guddaa gaara kaakkaa kana dhageetteerta. Gaara kaakkaa yaa. Bosona guddaa qabdi. Kuma Oromiyaatittuu beekama bosonni isii beektaa. Lafa san tarsiimoof ergaman garasi. Tole. Waraanaaf jecha jechuudha. Bakka sanatti erga dubbiin tun kaatee qaraa erga dubbiin tun kaatee wanna jedhanii itti roorrisu turan. Isatti jechuudha. Yee. Okay. Siigalee itti roorrisuu turanii garuu guyyama eeggatanii haala mijaa'aa eeggatanii isa dabarsan. Tole amma fakkeenyaaf akka odeeffannoon tokko jirutti namoonni inni waliin ajjeefame jira ijoollonni waliin ajjeefaman jiru wanta jedhamu wayii haasanii turan nam tokko akka odeeffannoo nama wal makaadha. Mi'aati waan kanarra waan odeeffatte qabdaa? Guyyaa inni du'e san namni tokko wareegamne namni tokkoon ajjeefamne shugguu wanna dhukaasni takkan dhukaan. Waraanni tokko hin jiru naannawa sani. Siigalee waraanni mootummaa guyyaa sanitti gonkumaa kan wal waraananii miti waraanni. Ijoollummaa waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti hirmaattee lolaa turte isaanii wajjin qabsoorra turan warri Ustaz Kamaal Booliin ajjeefaman jiranii wanta jedhamu wayii kaasan beektaa? Waan takka waan kana gonkumaa wanni irraa dhaga'e hin jiru. Namni bakka san jiru namni anatti hime kun namni ana qunnamee natti hime kun. Harka duubatti hidhanii haala mijaa'aa eeggatanii nama ja'an ta'anii sanuu nama takka lamaa miti nama ja'an ta'anii harka isaa duubatti hidhanii ajjeesanii jedhan beekta. Wanni jiru wanni qajeelatti jiru isa kana. Tole amma fakkeenyaaf maatiin dhaga'anii ati eegaa ganamallee maatii keessaa nama dubbise qabaa jette maatiin dhaga'anii harmee isatti namni waa hime jira ergasii odeeffannoo biraa qabdaa? Gara maatii irraa ammatti wanni an argadhe guyyaa kana waan argadhe isaan dubbisen qabu tokkoffaa taaziyaallee taa'uu isaaniitti ni ulfaataa amma namni dubbii itti ta'ee baay'ee cinqaman haadha malee maatiin guwwan dhaganiirani beekta haati isaa xiqqoo naannoo neetworkiin hin jirre jirtii isa nama sheekaa wayitti ergansiin jedheera na fakkaate sitti meera. Natti himteetta. Yaa sheeka saniin itti himi jedhaniini beekta haallummaan itti himanillee haalli taaziyaa itti ta'anillee rakkisaadha. Amma abbeeraan isaa tokko taaziyaa ta'a Ameerikaa kana jira beektee taaziyaa taa'eera kalee galgalaa taaziyaa taa'eera. Siigalee inni kana waan ta'eef haalli jiru kana namni bakka sanaa deemee informeeshinii kana baase akka kanatti akka inni du'e nama jahaan isa qabanii hidhanii harka duubatti hidhanii rasaasa itti dhukaasanii akka ajjeefamedha namni dubbii kana baase jechuudha. Erga du'eeyyuu ammaami torbaan sadi gaafa guyyaa 11 baatii dabarte. Baatii dabarte guyyaa 11 jechuudha. Guyyaa 11 amma guyyaa 19 moo 18 jechuudha. Kanaaf namni sun achi deemuufillee haalli hedduu rakkisaadha baay'ee rakkisaadha haala hamaa keessaan bakka sanii baheeti informeeshinii kana uummataan ga'e siigalee. Waan akka kanaatti ture amma yoo ka ibsa baasanii ibsa eeguu jirra kamee abaa waan ibsa jarri baaftu argina beektaa ooma jarri jettu arginaayyuu. Namoonni amma fakkeenyaaf tokko odeeffannoon isaan jedhanii warra waraana adda bilisummaa Oromoo maqaballeessuudhaaf kophaatti mootummaan hundeessee alaabaa seeraa adda bilisummaa Oromoo qabatanii waraanas akkasumatti fakkeeffatanii warra adda bilisummaa Oromoo keessa jirutu jira wanta jedhamu wayitu jira. Mee waan kanaati informeeshina hagam tokko quba qabda? Amma laali jiraachuu isaa anamma beektaa wanna jedhe jiru beekee. Kakanaa wanni ati irraa beektu tokko yoo xiqqaatee namni kun amata takkaa wayiif waraana sana keessa jira. Hagar'aa namoota akkasii waliin deemee waraana jetteellee wanni yaaddu gonkumaan jiru beeki kun yoo nu sobuu ta'e malee yoo sobuu ta'e malee waraanni mootummaan bobbaasuu danda'a garuu yoo mootummaan bobbaase jenne namni kunoo xiqqaatee waggaa takkaa wayiif waraana kana keessa turu jira. Hagar'aa addan baasu jechuudha. Sirriidha yaa. Danda'amu hagar'aa yoo bobbaase hagar'aa akkamiin lubbuun jiraatee hadha ajjiifamu.
Shirumaatu jira jechuudha. Shirumaatu keessa jira. Shirumatu walumaa galatti shirumatu keessa jira malee yookaan ajjeesumaa fi uumama isatti yaaddamee akka ajjeefamu isa godhame malee wanni shakkii irraa qabamu hin jiru beeku. Wanni shakkiin irraa jiru wanna jettu hin jiru. Kanaaf dhibbaan dhibbatti amanii namni dubbii maqaa balleessuuf gara jijjiiruuf jecha wanni hin jenne hin jiru beekte. Dhugaan jirtu immoo tana isa jarumatu ajjeesee waraanuma abaa'ootu ajjeesee. Waraanuma shaneettu ajjeesee amma Oromoon natti hin fakkaatu waraanni kun amma dhugaa rabbi dubbachuuf saba kamiin qabsoofnaa waan baay'ee wanna jennaa kun eenyuun irrallee waan ga'u beekta. Nama si waliin gadi bahee nama si waliin diina sirraa kuffisu. Yoo inni dogoggora fedhe qabaate yoo inni ilaalcha fedhe qabaate hidhannoo irraa hiiteen galchitu maaltu ajjeesu beekta. Si waliin ajjeefama si waliin qabsaa'aa ture namni kun. Yaa obboleessa kiyya maaltu waan kana fide? Tole jaalduube ulfaadhu guddaa galatoome yeroo fursaa qabu sittan deebi'a ulfaadhu guddaa galatoome. Jira boo agarteeti mooyi badiikee. Maal ta'e? Badiikee argitaniiti kunoo. Badiikoo maaliin godhee jaalmar? Badiinkee gaafittiin mooyi har'a ani sin jaaladha. Sin jaaladha jennaani sin sodaadha wayii sittin fakkaatiin. Sitti himuu waan min dhiisu waan na danqe hedduutu jira. Har'a garuu gara badiinsaatti deemta waan ta'eef qabsittiin haa baddu. Sittiin hima na dhaggeeffatu kan furaati kun. Waan ati goote si sossobaan ture malee sitti himaan turree jechuudha. Inni kun insi balleesse. Kanaafiyyuu sittiin himaa har'a na dhagaye. Waan ati goote. Ayyee. Waan ati goote qabsoof baate mana qabsoof baate ijoollee jajjabduun filee sitti kenne rasaasan itti sii guute meeshaa fileen sitti kenne jabaa sin jechisiisu sun jabaatu si jala jiraa fi jabaa taate argite jabaatti jala jiraa fi jabaa taate jabaa jechuun garuu jabaa walitti qabanii sanaan miti jabaan ijoollee yeroon hir'ina jiru. Meeshaas fuudhee rasaasas fuudhee ijoollees filee kaa naamusa qabdu kaa suusii hin qabne ennaa jettanii warra dabeessa maalii warra suusii na rakkisanii hin ajajaman ennaa jettu si jalaa fuudhee nama kaanitti laafaa meeqa hir'uu meeqa ka qabu suusii meeqa qabu ennaan itti kennee hojii hojjetan jaboo warra sana simiti quba qabaadhu. Ijoollee jajjabduu akkasii waliin loltanii walii wareegama guddaa kaffaltanii maqaa horattani. Achuma tura. Ayyee. Xiqqoo ishee yeroo naa kenniitis itti naasaa warra si jeequ. Ijoolleen natti dhumnaanii natti deebi'anii ijoolleedhaan. Warra si jeequ sin dubbisa booddee naa of hojii hin qabaa jedhiini. Ijoollee akkasitti waliin loltanii waliin jabaattanii jabinni suni guutummaa addunyaatti jaallan keenya furgaatuu keenya urjii lolaa keenya mooyii keenyaas jechisiise. Akkasuma akkas miti. Dhugaadha. Akkas ijoollee akkasii waliin loltan sana akkasitti deemtanii maaltummoo ta'e waliin beekna mooyi ani akkan dubbanne sana taasisaa jiru wanti ta'e haala akkasii wareegama kaffalaa jabaa taa'ennaa deemnu diinni keenya waan godhetu jira diinni keenya waan inni godhe wallaalaa keenyatti dhimma bahee ijoolleen kun kophaatti wareegamte kophaatti akkas taate kophaatti maalii taate sitti himeera kanaan duras olola ture ololli ture sun akka waan balaa hamtuuf jabaa ennaa walitti qaban beekin lafa jabaa haa buqqisuufi. Kaanin laafaa jimmatti ergine waraana komaandarii tokkittii qabu roobaa kanan jimmatti erge nama buqqisuu danda'u waan ta'eef ibboo achitti dhaqee wareegamennaa meerre nam tokkochi keessan dhaabanne achi keessaa bahee baqate. Kanaaf jabaan lafuma jabaatti ergu iccitii biraan qabu. Nyaati keenya immoo isa kana wallaalaa keenyatti dhimma bahee ijoolleen kun akkas ta'a maali ennaan gaddee bitan. Madooftan ijoolleen itti biratti madoofte ijoolleen madoofte kuni madaa'uuf baate du'uuf baate. Yoo haqa isaa walitti himna ta'ee taa'uuf hin baaneeti mooyii wareegamuuf baate madaa'uuf baate namni mooyii akka wareegamuuf ergame iddoo akkasitti ergame filatame sirri akkati wareegamtuuf akkati lafa saaqtuuf hin si ergi garuu wallaalaan keenya kana naan hubatu waan ta'eef yoo waa taatanii qabsoo kana bada Oromoo akka takkaa walii galee waliin jiraachuu hin dandeenye kana diigumsa wayii dhufa. Rakkootu dhalata wareegamni immoo deebi'ee ijoolleen kun wareegamni ishee kosii ta'a bishaan ta'a jedheetanii rakkoo meeqaan calluma sidiin jedhe
Marfee fuutee namni si akkamuu dideenyaan ofii kee of akkamta hin beekumsa immoo achi booddee ijoolleen madoofte jennaan nama tokko lama madaa'e nama tokko lamatu wareegame akkatti dhiisnee deemnuu hin qabnu jette nan dhiise lafa xiqqoo tokko kiiloomeetira tokko hin taane achuma naannoo tokko qabattanii akka waan diina hin qabne akka waan diinni boru hin dhufne akka waan Oromiyaa keessaa baatanii Ameerikaa keessatti lafa bilisa ta'e wayii tokkorra jirtanii achumatti gadi teessu sitti nima ka'aa deemaa qabeenya fuuneerra birrii fuuneerra konkolaataa fuuneerra akkam goona akkasumatti yoo jedhe nan dhageessuun waanan keessa kootti sodaadhutu jira beekta siitiin miti ololichatu jira beekta duuba keessanii waan jiru waan baay'ee waan wal xaxaa meeqa sin hin beekne jira yeroo sana calluman siniin jedha uummatatu nu kadhatee uummati akkas ta'ee qeerroon asiis akkas nuun jedhe mee uummati si kadhatee suni har'a eegdeetta baqattanii keessaa baatanii eelagaasa kana badiin ati dalagde siin jechuutti jiru ni salphatte malee waan tokko kabajaan qabdu amma uummatan kaleessa uummati yoo deemtan akkam taana jedhee abboo ni deemna malee akkam goonare na dhaga'uu diddani beeki na dhaga'uu diddani sinitti himennaan sinii galuu dide miqiliksee sinitti himuuf immoo rakkoo meeqatu jira eetiin sodaadhee dhiisuutti jira beekta dhaqee kuni waan meeqa balleesse badii meeqa ta'e sochootee beeki rasaas ana miti ka sitti kennu ijoollee siifile sitti kenne haadhumattu saa jiraattusi waa hundumaa sitti kenne sochoote bobbaate bas bobbaasan ammoo moyii jechuun nama lafa hamtuu saa ta'u gaarii keessatti bakka hin jirretti nama waa dhalche waa gochuu danda'udha guutummaa guutuutti sitti gadhiiseera godhi siin jedheen si jaaladhee sitti abdadhee si gadhiise. Calluma jettee marfee of waraantee sa'a 24 kuftee ciisaa oolta beektaa hin beeku sitti hin fakkaatiin ijoollee immoo doorsista yoo akkasana gootan akkasana of godhaan lubbuu koo irratti of ajjeesa abboo of ajjeesi. Waan ani sin gabbaraa jiruu fi beektaa qabsoon kuni wareegamu mukti kuni obboloonni keenya kuni diidatti dhumatte kuni sanan tiksa malee hambiraa naa qotaa naa aramaa naa meesa taani kanan qaba kanan obaasi kana nyaachisi kabajaa kiyyaaf asnaa afi achi naa raffisi siniin hin jenne na beekta mooyi waraanni bilisummaa Oromoo yoo cubbuu dubbattu ta'e irraa kaafee ani marroon hooggana keessan miti. Miseensaa gadittiyuu na beektaa jechuu akka hoogganaatti nan beektu yoo dhuguma dhugaa nama sammuu qabu taate hoogganoota argiteetta kibba dhaqxee abbaan sagalee tokko waan isheen gochaa ooltu ani hooggana waraanaa fi ani ajajaa akkasiitii akka beektaa jechuu ani kan hin